Ashama daawwattoota keenya kabajamoo akkasumas jaallatamoo kam nagaa fayyaa jirtu. Egaa qophiin keenya kan barnoota itti fufee kan jiru ta'a jechuudha. Egaa namoonni chaanaala keenyaaf miseensa taatan akkasumas maatii taatan like godhuudhaan barnoota kana yookaan isinitti tole ta'e share gochuudhaan hawaasa biraa irratti akka dhaqabu jechuudha. Nu cinaa dhaabbataa isin jenna akkasumas namoonni haarawa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'an afirraadhaan okkimee gama qophii itti dabarutti haa dabarru. Akkuma jenne egaa chaaptarii kanarraa isa dhumaati jechuudha. Chaaptarii kana irraa kan godhamu ta'a. Kanaaf bakka irratti dhaabbanne irraa kan eegallu ta'a accounting for operating losses and profit kajoo kanarraa eegalla jechuudha. Chaaptarii kanarratti jechuudha bifa exit examitiin akkamitti akkaataatti dhufu qofa focus goonee kan hojjennu ta'a jechuudha. Maaliif gaaffiiwwan hunda yookaan definitionii fi akkasuma wantoota hundaaf barsiisuuf osoo hin taane wanta common yeroo hunda hin dhabamne keessaa jechuudha. Qormaata irraas ta'e isiniif qopheessina jechuudha. Kanaaf accounting for net operating loss kan jedhu kanarraa eegalla jechuudha. Mee jalqaba definitionii maali? Operating net operating loss and profit kajohan maal jechuudha ne jalqaba haa ilaallu. First, every management hope its company will be profitability. Company wan hundi isaanii jechuudha maal argachuu barbaadu profitability argachuu barbaadu. But hope and profit may not materialize yeroo takka takka jechuudha. Abdiin ati qabduu fi bu'aan ati barbaaddu tarii uncertain ta'uu danda'a jechuudha. Argamuu dhabuu danda'a jechuudha. For the startup company, it is common to accumulate operation loss while expanding its customer base, but before realize economic of scales for established company, a major every such a labor strike, rapidly change regulation environment and the competitive situations can cause expense to excess revenue. It is net operating loss. Kan jechuun dhaabbanni yookaan organizationii hedduun isaanii profitability ta'uu barbaadu garuu sababaawwan maalitirraa kan ka'e jechuudha. Sababaawwan environment irraa kan ka'e akkasuma dorgommii masaanuuwwan isaaniitti wajjin dorgomuudhaatiin kan ta'e jechuudha. Sababaawwan kanarraa kan ka'e baasii heddummeessu jechuudha. Expense jechuudha. Expense greater than or expense excessed revenue, there are net operating loss jennaan jechuudha. Yeroo kanamaatti dhufe jechuudha loosiin argama jechuudha. Sababa kanaaf loosiin argame loosii kanarraa kan ka'e taaksii akkamitti akka kaffaluu hin dandeenye fi akkamitti akka kaffaluu akkaataa ittiin dabarsuu danda'u ilaalla jechuudha. Kanaaf yeroo kam akka itti sababni ittiin loos ta'u jechuudha. Sababni isa kana jechuudha. Dorgommii masaanuulee isaatti wajjin dorgomuudhaaf akkasumas environment irraa kan ka'e wantoota garagaraa hedduu jira jechuudha. But net operating loss is the occur for tax purpose in the years when tax is deductible expense excess the tax revenue. Galiin nuti argannu baasii yoo kan xiqqaate fakkeenyaaf amma baasii baasuun heddummaatee galiin dhabamu advertaayiziidhaanis haa ta'u wantoota garagaraatiin baasii baafne revenue argachuu yeroo kan dhabne ta'e yeroo kana maal jennaan accounting for operating loss jennaan jechuudha. The company required to pay income tax they get profit yeroo profit argate jechuudha. Kampaaniiwwan hundi isaanii jechuudha taksii kaffalu jechuudha. Up to personally in Ethiopia 0 up to 600 it's not pay taxes. Dhuunfaatti jechuudha. Akka dhuunfaatti yoo kan laallu ta'e namni 600 gaditti galii argatu akka Itoophiyaatti jechuudha taaksiin kaffalu kan sana ol ta'etu kaffala jechuudha. Garuu akka kaampaaniitti akkaataa itti kaffaluu hin qabneetu jira jechuudha. Kaampaaniiwwan jechuudha ammoo namoota dhuunfaatiin osoo hin taane. Kanaaf in the period which they occur operating loss they are not required to pay income taxes. Yeroo operating lossiin isa mudate jechuudha kaampaanii tokko
they are not required to pay income tax. Taxi kaffaluu hin dirqaman qabu jechuudha. Akkaataa ittiin inni reekardii godhu jechuudha. Akkuma kana dura dabarsinetti jechuudha. IFRS riippoortii fi taaks riippoortiingii irratti kalaalletti jechuudha. Riippoortiiwwan galchasan irra dhaabbata jechuudha. Wantoota akkaataan kaffalee godhan keessaa hidha jechuudha. Kanaaf when they incur operating loss, they are to carry to impact of the losses. There are backward and forward carry jennaan jechuudha. Kanaaf loss carry back fi loss carry forward kan jennuun jechuudha. Bifoota lamaan isaan wal lamaanii akkaataan ittiin kaffalamu kan akkaataan ittiin irra darbamu jechuudha. Kan godhamudha jechuudha. This is a company the company are provide through the carry back or carry forward of net operating losses, not operating profit. Not net operating profit irratti taxi dirqama kaffala. Garuu net operating loss irratti jechuudha. Under this, a company pay no income tax for a years in which incur a net operating losses. Kanaaf bifa kanaaf kaffaluu dhabuu danda'a jechuudha kaffaltii. Okay, me tokkoon isaaniitiin haalaallu. What is loss carry back and what is loss forward jennee ilaallaa jechuudha. Firstly, what is loss carry back? Loss carry back here, they are a use of loss carry back. A company may carry the net profit, net operating loss back 2 years and receive refund for income tax paid in those years. Tarii yoonif jechuudha. Kaampaaniin tokko operating isaa loosii har'ateete yookaan yoo kisaaraan kan isa qunnamutee dhaabbata sun jechuudha. Waggaa lamaaf of duuba deebi'amee riifandii yookaan maallaqa deebi'amuuf taasifamaaf jechuudha. Karaan kun karaa lama qaba jechuudha. Amma asirratti soorii wanti nan dagadhee kan isin garsiisu qabu jechuudha. Kunooti gabatee argitan kanarratti jechuudha. Baraa jira jechuudha. Bara ittiin kaffalamu jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2020 fi bara 2020 irra dhaabbannee kisaaraa yoo hannu qunnamu ta'e bara 2020tti akka biyyoota gurguddanii ta'anii jechuudha. US, Europe ta'e biyyoota gurguddanii ta'anii fi kan Itoophiyaa garagara jechuudha. But garuu nuti generally Itoophiyaas isin argisiisa. Garuu akka biyya waliigalatti irratti waliigalanitti waggaa lama back godha jechuudha. Loss carry back yeroo ta'u jechuudha. Akkuma asirratti jennee there are loss back 2 years and receive refund for income taxes paid in those years. Fandii yookaan taaksii waggaa lamaan darbee keessa kaffalee jiraami. Waggaa lamaan darbee gaafa inni profitability ta'e san irratti kaffalee san jechuudha. Amma ni fudhata jechuudha. Receive refund for income tax paid in those years. Waggaa san keessa kaffalee akka fudhatu taasifamaaf. Akkamitti yeroo inni fakkeenyaaf bara 2020 jennu. Bara 2000 fakkeenyaaf bara 2019. Bara 2019 kanarra dhaabbatee asirratti kisaaraan mudate. Kisaaraan yoo mudate bara 2018, bara 2017 haga bara 2016. Garuu wanni nuti fudhannu dirqamni limit ta'e jechuudha. Baakwardii irratti 2018 fi 2017. Maaliif waggaa lama qofaatu hayyama. Waan waggaa lamaaf duuba deebinee loosii bara kana yookaan bara 2019 irra nu qunname ofirraa qolachuu ni dandeenya jechuudha. Bifa fakkeenyaatiinis isin argisiisna jechuudha. Kanaaf bifoota akkanaa kanaan maallaqni nuti waggaa lamaan dura kaffallee jechuudha. Taaksii akka nuuf deebi'amu taasifama jechuudha. Maaliif sababaa nuti kaampaaniin keenya loosable ta'e jechuudha. Operating loss. Kanaaf gad bu'ee waan argameef loosiin nu argame jechuudha. Kanaaf bifa sanii kaffaluu fi nuuf kaffaluu danda'a jechuudha. Mootummaan jechuudha. But in Ethiopia asirratti ni beeku qabdan akka jeneraalitti loss carry backiin waggaa lama loss forwardiin immoo haga waggaa 20tti deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2019tti kisaaraan nu qunname kanarrattis bara 2020tti kaffaluu dadhabna ammas.
Bara 2020 kisaaraa keessa waan jirru nurraa xiqqaata. Bakka kanatti osoo ni fudhanna osoo hin taane wanni forwardii ta'ee fandiin fudhamu hin jiru jechuudha. Haga waggaa 20tti taaksii nuti kaffalu nurraa gad bu'a. Akka nu hin miinetti hanga dandamannee kan nuti haga waggaa 20 qofa nuuf obsa jechuudha kaampaaniidhaaf. But in Ethiopia there are not laws carry backs. Akka Itoophiyaatti jechuudha carry backiin not refund requested hin kennu jechuudha akka Itoophiyaatti carry back jechuudha. Maaliif in Ethiopia have not recommendation. Beekamtii hin kennineef jechuudha baakwaardiyaa. Maaliif mootummaan gibira waggaa 2 dura sassaabee jechuudha. Mana barumsaatiin ijaaruu danda'a. Infrastructure garagaraatiin hojjetee fixuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo kaampaaniin tokko kisaaraa keessa gale kaampaaniiwwan jechuudha of duuba deebi'ee waan maallaqa sana fidee kaffaluu fi hin danda'u Itoophiyaa keessatti jechuudha. Maaliif humna isaatirraa oli waan ta'eef inni yookaan Itoophiyaa irratti immoo kan fayyadamu jechuudha. There are laws carry forward jechuudha. Laws carry forward haga waggaa meeqatti sanuu haga waggaa 5tti. Haga waggaa 5 qofa jechuudha. But in internationally haga waggaa 20tti haga dandamattutti jechuudha. Kisaaraa keessa jirtu kanarraa haga dandamattutti taaksiin sirratti heddummeeffamu yookaan taaksiin sirratti dabalamu hin jiru jechuudha. Sirraa xiqqaachaa deema malee haga dandamattutti haga waggaa 20tti. But Itoophiyaa keessatti haga waggaa 5tti siif obsama jechuudha. Okay, erga kana inni mee akkamitti laws carry backiin hojjetamaa jennee haa ilaallu. Fakkeenyaaf bara 2020tti maaltu nu qunname? Kisaaraa 200,000tu nu qunname. Kisaaraan keenya 200,000 ta'e jechuudha. Kisaaraa 200,000 kana jechuudha waan qabnuuf gibira kaffaluu hin dandeenye bara 2024tti. Garuu wanti nuti taasisuu qabnu carry back waggaa 2 of duuba deebinee akka gibira kaffallee isaan jechuu irraa akka argannuuf jechuudha. Maal arganna? Refund jedhama jechuudha. Refund galii waggaa darban lamaan darban keessatti argame san akka argannu. Fakkeenyaaf mee bara 2023tti of duuba deebinee 100,000 fi 40,000 profit argannee turre haa jennu fakkeenyaaf. But garuu 2024tti 100,000 kisaaraa keessa gallee jirra. 2023tti 100,040 profit argannee akkasuma bara 2022tti immoo profitii 80,000 argannee jirra. Asitti wanni biyoo qabdan dirqama. Yeroo laws carry back eegallu waggaa 2 of duuba deebi'u qofa malee waggaa 3tti dabaluun hin hayyamamu. Limit haga waggaa 2 qofa. 2024 jennee 23 fi 22 qofa. 21 nuun hin ilaallatu jechuudha. Maaliif laws carry backiin waggaa 2 qofa ilaallatu. Laws carry back yeroo eegallu jechuudha. Erga kana ta'e 200,000 kana eessarraa eegalchiifna bara 2022 old years, not recent years or in 2023. Firstly in 2022 duubarraa eegallee fixaa dhufuu qabna. 2022 irraa eegaluu qabna jechuudha. 23 irraa 22 chaa osoo hin deemne 22, 23, 24 haga 24tti akkasii jira jechuudha. Kanaaf 2020 irratti bu'aan nuti arganne yookaan bu'aan gaafa sana qabnu 80,000. Kanaaf kisaaraan nuti arganne 2024tti 200,000. Kanaaf gaafa nuti 2022 bu'aa arganne sana kaffallee jechuudha. Taaksii akka nuuf deebi'u taasifne bifa kamiin 200,000 irraa 80,000 kana guutuu cufnaan jechuudha. 80,000 yeroo cufnuun 0 ta'a jechuudha. 80,000 yeroo cufne 0 ta'a. Maaliif 80 goone 200,000 waan qabnuuf 200,000 irraa 80,000 yeroo hir'ifne meeqatu nu hafa? 220 nu hafa. 220 kun kisaaraadha. Kisaaraa 80,000 ofirraa cufnee akka rifandiin nuuf deebi'u godhaa jirra jechuudha. 2022 cufameera jechuudha.
yeroo kana fandiin nuti argannutu jira ni fudhannaa jechuudha. Akkasuma kanaaf 23 irra dhufna 140tu jira piroofitii yeroo sana qabnu jechuudha. Piroofitii yeroo sana qabnu keessa dhaabbannee 120 kisaaraatu nurra jira ammas. 122tti kan kaffallee jira garuu sanis kaffallee hafee jira kisaaraa kana guutumaa guututti 222 nurraa hin cufne. 223tti dhufnee maal goona jechuudha. Yeroo kana 220 hir'isna jechuudha 240 kanarra. Yeroo kana wanni nuuf hafu 220tu hafa. 220 kun maal jechuudha? It is profit. Profitidha maaliif? Loosiin guutumaa guututti 222tti akkasuma 223tti waliigala nurraa cufameera. 220 kun maalidha jechuudha? Gibirri kan kaffalamu 220 qofa irratti malee 200 irraa miti. 200 kisaaraadha. Kisaaraa kana ofirraa qolanne maallaqa nuuf galuutu jira 222 irraa 23% reetiidhaan example biraa hojjenna ammaasi. Kanaaf gibirri nuti kaffallu 220 irraa qofa. 220 qofa irraa kan kaffallu ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hubachuu qabna jennee laaluu qabna jechuudha. Mee loss carry forward haa ilaallu. Loss carry forward khaynuni the company may forgo the loss carry back and use only the loss carry forward options of setting future taxable income for up to 20 years. Akkuma jenne kaampaaniin tokko jalqaba hoggaa kisaaraa keessa galee jechuudha. Kisaaraa dura baakwardii xumuruu qaba. Baakwardii akkuma xumureen gara forwardiitti dabalaa jechuudha. Maaliif kisaaraan kun waggaa lamaan darbee yoo cufuu dadhabe amma kan nuti ilaalle kan amma loss baak irratti waggaa lamaan irratti cufee piroofitiin nuuf hafe. Osoo piroofitiin hafuu baatee ammallee kisaaruma keessa kan jirru ta'e waggaa haga 20 fuuldura deemna. Haga qolachuu dandeenyu jechuudha riskii sana jechuudha. Riskii sana qolachuu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo kana maal goona offsetting future taxable. Taxii fuulduraaf kaffaluu deemnu ofirraa offset goona. Offset goona malee profit yookaan refund argannu hin qabnu jechuudha. Bifa kanaan nuuf kennama jechuudha. Mee fakkeenya waliin haa ilaallu. Akkamitti kaampaaniin tokko erga loosii keessa galee baakwardii eega fayyadamee forwardiitti akkamitti akkaataa ittiin dabaru waliin ilaallaa jechuudha. Mee amma dhuma qophiittiin wajjin turaa isiniin jenna. Okay, mee fakkeenya isaa kana haa ilaallu. Fakkeenya operation loss kanarratti loss carry backward fi loss carry forward kanarratti ayra. Mee gabatee kanarratti ayra to last accounting processed the net profit operation loss carry back assumes that grow inch has to temporary permanent different grow. There are 50,000 are profitability. Asirratti nu beekamnu kuma namaaf 15 irratti 50 maal argate bu'aa argate. 50 bu'aa argate kanarraa percentaa 35 taaksii kaffala. Percentaa inni kaffalu jechuudha kuma namaaf 15tti 17,500 kaffale jechuudha. Akkasuma kuma namaaf 16tti 100 tirfii argate wanni inni kaffalu reetiidhaan 30 percentaa 30 yeroo gibira kaffalu birrii 30 mootummaaf galcha. Akkasuma kuma namaaf 17tti 200 yeroo baay'ifamu jechuudha percentaa 40 birrii 80 mootummaaf galchaa jechuudha. Osuma akkana jedhu jechuudha kuma namaaf 18tti garuu they have net operating losses. Dhaabbanni grow engine kun jechuudha maaltu isa qunname kisaaraa bara 2018tti qunname kisaaraa waan birrii 500 ta'u tokko waan birrii 500 ga'u tokkotu maal jechuudha kisaaraa keessa galee jechuudha. Kanaaf mee akkamitti akka dandamachiisu low carry backward fi low carry forward dhaan ilaallaa jechuudha. Okay, the first the in 2018 the net operation loss that decide to carry back. Under this law, they are carry back first to the second years. Waggaawwan lamaan darban gibira kaffalaa ture irratti deebinee refundii irraa argachuu dandeenya jechuudha. By the way, wanni asitti beekuu qabdan. Mootummaan
ofiif dhufee jechuudha. Bakka kanatti kisaaraa argattanii jirtanii, kisaaraa keessa galtanii jirtanii, gibira waggaa darbee, waggaa lamaan darbee hodhaa fudhadhaa jedhee ofii isaatiif hin dubbatu. Waan kana jala deemata, abbootii kaampaanii jala deemata. Abbootiin kaampaanii evidensiidhaan argisiisanii yeroo kana waggaa darbee, lamaan darbee fudhachuu danda'u malee kana mootummaan ofii isaatiif dhaabbata hundaaf kottaa fudhadhaa jedhee affeeruudhaaf mirgaamteesi, dirqamaamteesi. Ofiif abbaan dhaabbata sanii waan kana jala deemataa jechuudha. Wanni biyoo qabdan akka seeraatti jechuudha. Okay. Egaa kana inni waggaawwan lamaan darban gibira kaffalaa ture irraa maal fudhachuu danda'a jechuudha? Benefitii fudhachuu danda'a jechuudha. Benefitiin kun kan waggaa lamaan darbee yoo 2018 kana cover godhuu dadhabe garam deemna jechuudha? Gara low carry forward itti deemna jechuudha. Therefore, back first to 2016. 2016 eegalla. Sababni 2016 eegalla inni waan jalqaba akkuma isin waggaa lama maal godhuu qabna? Low carry back waggaa lama qofa jechuudha. 2016 eegalla jechuudha. 2016 irratti nuti profitii qabna. Profitii 100 gahu tokko kan taaksii nuti irraa kaffalee birrii 30 gahu jechuudha. Akkasuma 200 kan 2017 jechuudha. Waggaa lamaan kana qofa kan nuti back goonu jechuudha. Loss carry back jechuudha. Yoo isa kanaan nurraa cover ta'uu baate 2018 kun jechuudha 500 kun garamitti dabara gama loss carry forward itti dabara. Okay, low carry backward yeroo deebinu birrii 30 fi birrii 80tu nuuf deebi'a jechuudha. Asirratti inni beeku. Taaksii nuti kaffallee birrii 30 2017 akkasuma 2017 80 waliigala meeqa 110 nuuf dhufa. Yeroo walitti dabalu 110 fi 10 nuuf dhufa jechuudha. 110 fi 10 kana jechuudha benefitii nuuf deebi'uudha, rifandiidha jechuudha. Yeroo kana 500 loosii keessa jirra. 500 kana irraa 2018 maali loosii yookaan riskii nurra jechuudha. 500 kana hir'isuu benefitii nuti arganne nuuf deebi'e jechuudha. Birrii meeqa 110. Birrii 110 jechuudha. Meeqa ta'a 390 nuuf dhufa jechuudha. 390 nuuf dhufa. Asirratti wanni biyoo qabdan 2016 100 2017 100 waliigala meeqa 300. 2018 500 kanarraa 300 maal goone jechuudha? Low carry back goone jira. 200 to'afa jechuudha amma 500 kana cover godhuudhaaf. 500 kana hanga dandaman nutti maal godhuu dandeenya? Carry backiin waggaa lama qofa waan ta'eef gama 2019 faa hanga 2020 jechuudha. Hanga kaffaltii kana dandaman nutti haga kanaatti jechuudha forward goona jechuudha amma. Osoo forward hin goone dura erga kanatti yaalee carry back kana how to journalize, how to record the go make following journal entry in 2018 2018 akkamitti akka galmeeffatu ilaalaa jechuudha. The first income tax refund receivables debit sides. Ma income tax refund receivable yeroo jennu akkuma galumsa hiikaasaatti jechuudha. Taaksii galii taaksii irraa refundii nuuf gale receivable fudhanne jechuudha. Ka fudhachuu dandeenya inni galmeeffanna jechuudha. Fundiin yeroo deebit ta'u yookaan yeroo taaksiin keenya nuuf deebi'u tax refund yeroo ta'u 110 maaliif 30 fi 80 waggaa lamaan darbe keessa kaffallee turre kisaaraa waggaa 2018 keessa nu mudate irraa kan ka'e nuuf deebi'ee jira jechuudha. 110 jechuudha. Kanaaf benefit due to low carry back or income tax expense baasii nuti taaksiidhaaf baafne the reasons akkuma jennee joornaal yeroo hojjennu credit side reasonidha jechuudha. Sababni maali? Sababni isaa income tax expense irraa maal nuuf dhufe jechuudha galiin kun. Bifa kanaan hojjennaa jechuudha. Kanaaf operation loss before income tax
income tax kaffaluun keenyaan dura loosiin nu harka jiru 2018 meeqa 500. Benefit due to loss carry back. Yeroo immoo income tax kana jechuudha kaffalle. Ugaalamaan darbee keessatti 1,200 jechuudha yeroo hir'isnu 300 fi 90 maal jechuudha ammaasi ganaa kan forwardiidhaan nurraa maal ta'u jechuudha offside yookaan offset gochuu dandeenya jechuudha ofirraa qolachuu dandeenya. Okay. Mee loss carry forward irratti haa daballu maaliif 200 tummas nu harka jira maalinni riskiin yookaan loosiin jechuudha wanta loos nu harkatti jechuudha. Kanaaf asirratti amma kan goonaa 200 baay'isuun fakkeenyaaf ammasitti parsantaa 40 haa baay'ifnu. Parsantaan 40 kun 200 baay'isuu parsantaa 40 80. Gibira qarshii 80 kaffallu. Kanatu ganaa forward kanarratti akka nurraa maal ta'u deferred nurraa cufu jechuudha nurraa qolatu jechuudha. Forward irratti akkuma jennee maallaqni hin kaffalamu nurraa xiqqaata. 80 kun akka nurraa xiqqaachaa dhufu nuuf taasisaa jechuudha. Maaliif 200tu riskii keessa galee jirra malee hin qolanne. Kanaaf 2019tti darbinaa jechuudha. Okay mee in 2019 mee 2019 irratti birrii 300 haa ta'u. Birrii 300 profitii arganne. Profitii arganne kana yeroo parsantaa 40 baay'ifnu jechuudha. Yeroo parsantaa 40 kanaan baay'ifnu birrii 220 kaffalla. Gibira meeqarraa 300 kanarra. Garuu nuti asitti wanni kaffallu birrii 220 miti. Maaliif yoo kan jettan taate birrii 80 kan qolachuu qabnutu jira. Akkuma jennee 200 irraa parsantaa 40 yeroo baay'ifamu jechuudha. Birrii 80 80 sun maal jechuudha? Wanta loo keerii forward irratti akka nuuf kaffalamu waggaa dhufu. Waggaawwan haga waggaa 20 jechuudha hanga qolannutti ofirraa hanga akan kaffalleef kan nuuf dhaabbatu jechuudha 80. Kanaaf garuu 2019tti 300 ta'eera. 300 kun 220 ta'a. Garuu nuti 220 hin kaffallu. Maaliif birrii 80 irraa hir'isuu qabna. 220 irraa. Gibirri nuti kaffallu meeqa? 40. Birrii 40 malee birrii 220 miti. Maaliif 80 kan 2018 keessa operation loosii nu qunnamerraa kan ka'e nurraa hir'atu jechuudha. Maaliif baakwardiidhaan benefitii arganne riifandii forwardiidhaan garuu bifa kanaan taaksii kaffallurraa nurraa decrease godhama. Akkuma jalqaba jennee jechuudha. Jalqaba maal jennee turre? If the impact of loss is carry forward, the tax to be paid in the future will decrease. Nurraa xiqqaata jechuudha akkuma jennee. Kanaaf bifa kanaan xiqqaata. Okay, mee osoo akkuma jennee baga waggaa 20tti deema jenneemi mee 2019 mee tarii 300 osoo hin taane fakkeenyaaf haa jijjiirru birrii 100 takka haa ta'u. Birrii 100 takka profitability arganne haa jennu 2019tti. Parsantaa 40 kaffalla taaksii. Yeroo parsantaa 40 kaffallu birrii 100 meeqa taaksiin kaffallu? 0. Maaliif 0 ta'inaan jechuu dandeessu? Sababni isaa 200 nu harkatti hafe gana waan akka 200 ga'u garuu qarshii 80 taaksii kaffaluuf deemnu akkuma jalqaba jennee saniitu jira. Garuu 100 parsantaa 40 yeroo hir'istu 40 ta'a. 80 kanarraa 40 hir'isneeti ganaa maal qabna jechuudha? 40 qabna. 40 kanurraa hir'atu qabna. Kanaaf waggaa kanarratti hin kaffallu jechuudha gibira. 2019 irratti gibira waan jedhamu hin qabnu. Postpone ta'a jechuudha. Nurraa darbaa jechuudha. Akkasuma bara 2020tti darbina. Maaliif kisaaraan san nurraa hin qolatamne jechuudha yookaan nurraa cover hin taane. 2020tti ammas fakkeenyaaf 100 haa ta'u. 100 kun parsantaa 40. Parsantaa 40 yeroo baay'ifnu 40tu dhufa. Garuu taaksiin nuti kaffallu 2020 irrattis 0 ta'a.
maaliif yoo kan jettan taateen 40,000tu hafe. Maali 40,000 riiskii yookaan operation loosii 2018 2019 irratti 40 kaffalleeti 40 hafe. 40 kun 2020 irratti waliin cufame jechuudha. Yeroo waliin cufamu taaksii 2019 hin kaffallu 2020 hin kaffallu cover waliin cufatee jira jechuudha. Maaliif 2018 irratti kisaaraan mudate ammaan booda cufamee jira jechuudha. Wilii gibirri kaffaluun ni eegala. 2021tti fakkeenyaaf 200 haa ta'u profitii nuti arganne. Profitii nuti arganne 200 ta'e parsantaa 40 yoo kan kaffallu ta'e meeqa kaffalla yookaan taaksiin nuti mootummaaf kaffallu 80,000 kataa jechuudha. 80,000 mootummaaf akka kaffalamu ta'a. Garuu waggaa lamaan 2019 hin kaffallu. Maaliif? Qorachaa jirra jechuudha. Irraa cover godhaa jira. Faayidaan isaanii isa kana ta'uu hubachuu akka qabdaniif isiniif irra deebi'aa jira jechuudha. Low carry forward yeroo ta'u bifa kanaanii deductible taxiin nurraa ta'a jechuudha. Yookaan deferred ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf mee journal haa goonu. Journal yeroo goonu akkuma back loss carry back goonetti loss carry forward yeroo goonu deferred tax asset debit side and loss carry forward. Loss carry forward immoo 80,000 goona jechuudha. Akkuma argine deferred taxiin qabeenya 200 gahu tokko yeroo parsantaa 40 baay'ifne 80,000 kaffalla. 80,000 kun jechuudha deferred tax asset ta'a. Deferred tax asset jechuun maanu taaksiin kun akka nurraa turuuf ammatti osoo hin taane fuulduraaf akka kaffalamuuf akka nurraa turu akka fuulduraaf nurraa cufamuuf kan taasifnu jechuudha. Loss carry forward jennaan jechuudha. Loss carry forward jechuun kan forward yeroo fuulduraatti jechuudha maal nurraa ta'u loss nurraa xiqqaatu. Meeqa 80,000 kan akkuma gabatee kan irratti arginetti jechuudha. 80,000 2019tti 40,000 kaffalle irraa cover goone 40,000 hafe akkasuma 2020 irratti immoo meeqa 40% 40,000 hafe kaffalle yeroo kana cover goone cufnee jira jechuudha. Kanaaf maallaqni nu harkatti hafe hin jiru. Ammaan booda gibirri kaffalamuun itti fufaa jechuudha. Waggaa kana jechuudha. Osoo kaffalamuu baate yookaan osoo haga waggaa 20tti deemuu danda'a. But in Ethiopia haga waggaa 5. Waggaa 5 booda yoo feetee loss ta'uu dandeessa, yoo feetee profitability ta'uu dandeessa, gibir dirqama kaffaluu dandeessa jechuudha. Akka seera biyyattiitti irra dhaabbatamee gibirri akka itti kaffalamuun kaffalamaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hojjetamaa jechuudha. Kanaafuu yeroo laaltan carry forward fi carry backwardiin bifa kanaan irraa qoolatamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu amma wanni asitti hubachuu dandeessan khabiraa wanni hafe yeroo recognized goonu jechuudha benefitii keenya loss carry back fi loss forward irratti income tax refundiin 110 akkuma jedhan maaliif 30,000 fi 80,000 nuuf deebi'eera. Benefit due to loss carry back 110 akkasuma recording 2,000 fi fuuldura jechuudha kan forwardiidha. Deferred tax asset akkuma inni 80,000 maaliif 30,000 fi 80,000 qabeenya hagam tokko baasu jennee qabeenya 2,000 fi 16 irratti yoo kan laaltan taate 100,000 akkasuma 2,17 waliigala 300,000 300,000 kun maal kaffallaa jechuudha. Gibira mootummaaf 100,000 fi 10 maallaqa keenya kan birrii 300,000 gahu kana gibira mootummaa 100,000 fi 10 kaffalla. Forward irratti ammoo akkuma jenneen 80,000 nurraa decrease godha. Deferred tax asset godha jechuudha. Taxi asset qabeenya nuti qabna jechuudha taxi irratti. Qabeenya taxi jechuudha. Amma taxiin kun liability miti akka liqiitti ilaalamu. Akka qabeenya keenyatti waan akka waan mootummaarraa liqaa qabnu. Akka waan mootummaan waggaawwan dhufan kan irratti nurraa cover akka godhuuf qabamuudha jechuudha.
bifa kanaanii ilaalamaa jiru yeroo taaksiin kaffalu. Kanaaf akkanatti faayidaan baakwardii fi foorwardii kan qaban isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu yoo laattan 500 irraa 110 irraa hir'ifna jechuudha. 190 dhufa. 190 kana boodaas 80 hir'ifna 80 jechuudha. Yeroo kana wanti nuti kaffallu 310 net loss yookaan wanti kisaaraan nurra ga'e jechuudha. 310 fi 10 kun maaliidha jechuudha. Loosiidha jechuudha. Maaliif benefitiin nuti arganne 110 akkasuma 80 waliigala 190. 190 kun wanta nuuf deebi'edha. Akkasuma wanta nurraa cover ta'edha waliigala jechuudha. Net lossiin keenya 310 ta'a. Kanaaf maal akka ta'e net operation loss jechuun in accounting isa kana jechuudha. Gabaabsinee yeroo ilaallu jechuudha. Akka biyya keenyaattis akka biyya internationalittis laallee jirra jechuudha. Bifa kanaan record goona, journal goona, bifa kanaan irraa qolachuu dandeenya, akkasuma refund yookaan benefit irraa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya kabajamoo qophiin keenya irraa kana fakkaata. Chapter itti aanu chapter haarawa eegalla. Kanaaf namoonni chaanaalii keenyaaf haarawa taatan subscribe, like, share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Akkasumas chaanaala haariyaa ashaamteek tutorials kan jedhu seenaadii daawwadhaa, share godhaa. Akkasumas subscribe gochuudhaan bilbila yeroo bakka bilbilaa tuquudhaan akka isin daddafee isiniif dhufu jechuudha. Notificationiiwwan garagaraa, gaafiiwwan garagaraa akkasumas viidiyoowwan garagaraa akka isin dhufu iddoo bilbilaa san nuuf tuqaasuudhaan maamila yookaan miseensa keenya ta'a isin jechuudhaaf isin dubbannaa jechuudha. Kanaaf arraaf qophiin keenya kanuma fakkaata. Haga chaptera haaraan wal arginutti nagaan turaa isiniin jenna.